baay'inni nama asirratti harkitanirra haalatti hafee turre hedduudha. Magaalaan Hararii takka fuutu baay'ina namaa. Sirni awwaalcha sheekha guddaa Sheekh Adam Tuulaa kana fakkaata. Awwaalchi sheekha kana fakkaata. Rabbiin jannatan firdoosiin isaan haa qananiisu. Isinillee du'aa godhaafi. Asoo guyyaa kana namni hunduu namni guyyaa tokkotti eessaa akkana walitti dhufee wallahi ajaa'iba. Hangam takka nama biratti akka jaalatamaa ta'an, hangam takka nama biratti Sheekh Adam Tuulaa kabajamaa ta'an jechaan itti ibsuu qabu. اللهم اغفر له وارحمه. शेर गोड़ा औरों को शेर गोड़ा में शेर गोड़ा और बोल आमीन 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 اللهم اغفر له ورحمه. اللهم اغفر له ورحمه. آمين 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 آمين
Share godha Oromoo share godha. Majlisa itti barsiisaa turan aanaa dirree xayyaaraa Soqolitti. Amiin. Sagantaan tun tokko keenyatti tolchuu qaba. Iftuuba deebinee waltajjii kana yoo sirreessine malee nu duraabatti guyyaa ishee keenya qabu guyyaa tokkicha kana har'aan tana sagantaan tun baduu yoo qooda fudhattee si sagantaa kana balleessee siin jaa. Walda keenya wajji jirra. Iftuuba yoo deebii rabbi bara kaasii haa godhu. Iftuuba yoo deebii. Share godha Oromoo share godha. Asmarra salaan. Waalaikum salam warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takatti iftuuna kuta kanaa deebitaa naahizan. Iftuuna waliin haa deebinu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iftuuna deebi'aadha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shaitan qalbii cabsin sagantaan tun harreen tana akka feesisu salphi gaggeessuu qabdi gaggeessuu qabdi biyyi isheen isanya qabu kana ummataan nu akka fayyannee sagantaa tanan qabarsinu sagantaan akka karoorfamte sanitti irra deebi'anii Share godha Oromoo ko share godha hame. janaasa gaggeessuu jirra. Namni stadiyeemii keessatti argamirra haalatti hafee turre hedduudha. Stadiyeemiin bakki taa'umsaatiis jidduunis lafa bakki dhaabbatan hin jirtu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمني ربي الديانة انت هركبي قول باس نمني شيكك ان شيء آدم طولا دارك هركبي قول باس. الله أكبر. نمني دولدك يا كيسان
Deebi abbuu bu'ii gadi Du'aayi godhaaf Oromoo ko. Namni Haaji Aadan Tuula Firdawsa min nabiyyiina waliin nu haa galu namni jettu harka mirgaa akkanatti baasime. Takbiir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Foondeeshinii Haaji Aadan Tuula birrii dhibba lama yoo gargaarra yuunivarsiitii Islaamaa Oromiyaa Itoophiyaa Afrikaa hin ijaarra namni jettu harka mirgaa ol baasime akkanatti. Harka mirgaa ol baas! Harka mirgaa ol baastanii? Namni qarshiin dhibbi kiishatan taajirtu. Namni qarshiin dhibbi tokko kiishatan taajirtu dhibba lama akkanumatti harkatti ol baasi kiishatee keessa. Harkatti qabadhu akkanumatti baasi. Alarraa jalqaba. Amma ragaa koree beeyni malee salfiidhaan akkanumatti harkatti qabannaa dura namatti hin kenninaa dura namatti hin kenninaa. Koree baatii qabdutti bakka jirtan maratti achumaan Namni kaasir jirurra kaa. Qot. Fuudhi lafaa fuudhi. Keessa ichi deemi. Sirna awwaalcha sheeka keenya guddaa Sheek Adam Tuulaa haala bareedaa kanaan gaggeeffamaa jira. Sa'a muraasa booda salaanni ijaazaa irratti salaatama. Ergas booda bakki itti awwaalamu naannoo Hararii Araddaa Diree Xayyaaraa aanaa Diree Xayyaaraa Araddaa Shuqul bakka majlisa itti barsiisaa turanitti Rabbiin rahmata haa godhuu fi Rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Isinilleen bakka jirtanii du'aayii godhaa fi ilmi namaa tokko manatti nafne namni kaas jirurra isteediyeemii alatti hafee turre hedduudha.
كاميرا ملته جرقية شيخ آدم تولا وجي جنازة مفروضي صلاة مديم غيار رانتنا سلفي ولد سلفي سلفي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا ولمن اتبعنا هنا بسببه. اللهم اغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا ولهم. آمين 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 آمين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. صوت عليك الدعاء في الرادو كلاهي ربي سن الراحة obboleeyyan koo salaa amma salaanni ijaazaa dhume namni isteediyooma keessaa bahaadhaa jecha ajaa'u jira. Kana booda hara iddoo awwaalcha isaaniitti deemna.
kana kaanis booda walitti deebinaa waan hundaafuu sheekenya sheeka guddaa sheek Adam Tuulaa awwaaluudhaaf sirna awwaalcha isaa irratti namni argamee miliyoona meeqan isaa isteediyooma keessa jirurra haalatti hafee turre hedduudha. magaalaan Hararii wal fuudhuu waliin fuunee Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Buah.